asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu eenyu batee kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu birri rifate kana dhayyeessa mararfatu jiraare meerre barbaadu nan argaare jiraare jiraanna lammi kiyam furure waatu jiraatu iwaatu jiraatu waatu jiraatu iwaatu jiraatu dubbin garaalito malifi fambaatu waatu jiraatu iwaatu jiraatu waatu jiraatu iwaatu jiraatu digni lamilita malifi laabatu waatu jiraatu iwaatu jiraatu juuti lammi kibba malifi laabatu waatu jiraatu iwaatu jiraatu digni lammi kiya malifi laabatu iwaatu jiraatu malifi laabatu iwaatu jiraatu malifi laabatu warri mana tokko ijaaru sitaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoosi wal ibdanu aduun kun nutti dhiite akka nu nyaanne bineensa foo lafa bariite Lammin koota'uu dhabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa lammin koota'uu qabu dirree tapha siyaasaa lammin koota'uu qabu dirree tapha siyaasaa. Kabineetiin daawwattoota fi hordoftoota OBBO Global Network irraa guyyaadhaan tanaa keessumaa tokko haala yeroo irratti mari'achiisuuf qabannee dhiyaannee jirra. Hamma numa sagantaa dhiyeenyatti nu faana turan afeerraa keenyaan gabanumaan gara keessumaa keenyatti isin dabarsina. Booli bagana gara istuudiyoo OBBO Global Networkitti yaamsa keenya kabajjee nu barbaaddan. Isinis naaf eeruu keessaniif galatoomaa isin jira. Galatoomii gaafii gara kallattumaan gara gaafii keenyatti jira. Gaafii teenya waa'ee dhimma filannoo ilaalchiseeti. Filannoo amma dura yeroo hin beekamneef dabartee turte yaani yeroo san murtoofne akka koronaa wajjin wal qabatee jira. Amma ammoo itti gaafatamtuun waan kana waa'ee dhimma fayyaa Liyaa Taaddasaadha. Filannoo abbaan fedhe gaggeeffachuu ni danda'a jetteeti har'aan tana ibsa baaftee waan kana irratti koronaa biyyarraa deeme immoo filannoo duwwaasanii gaggeeffamuu deemu immoo filannoo bilisiginnaa gaggeeffamuu deemu immoo waan kana irratti akkamitti ilaalta akkamitti roobsita hawaasa keenya. Duraan dursa naaf eeruu kiyyaa fi galatoomaa isin jedha. Dhimma filannootti yookaan deemnu taate filannoon amma hin gaggeeffama jedhamaa hin jiru filannoo marsaa jaffaati akka biyya saniitti jechuudha. Filannoo marsaa jaffaa kana haga ammaattu filannummaan takka filannoo sirriin ka gaggeeffame wayitu hin jiru jechuudha. Kana dura yoo ka yaadattu taate filannoon hin gaggeeffama ka jedhutu jira. Osoo filannoon hin gaggeeffamu osoo kun jiru carraa ta'ee fi mootummaa abbaa irreetii fi koronaan dhufee jechuudha. Akkuma addunyaattuyyuu mootilee abbaa irreetiif koronaan kun waan lubbuu jaraa baraare natti fakkaata. Filannoo yeroo sanitti dhugama yoo ka fudhachuuf ka ta'u taate filannoo hin gaggeeffama. Wanni filannoo fi argitee koronaa walitti fidu wayitu hin jiru. Yaada jedhutu ture hayyoota biraa. Isaan ammoo sababa godhatanii koronaa godhatanii filannoon kun hin gaggeeffamu. Sanirraa ka'anii yeroo sanitti mana marii bakka bu'oota ummataatiin yaamanii manni marii bakka bu'oota ummataa filannoo yeroo kanatti gaggeeffamuu hin danda'u. Sababa koronaatiif jedhanii yeroo hin murtoofneef dabarsanii jechuudha. Har'aa yoo ka yaadattu taate har'aa miti warri TPLF wayyaaneen jechuudha. Torbaan tokko dura gaggeeffatte jechuudha gaafa qaammee afurii jechuudha.
geggeeffattee jechuudha. Haala nagaatiin geggeeffattee jechuudha. Osoo namni tokko koronaadhaan argiteetiin qabame isaan dhageenye jechuudha. Kun amma maal fakkaataa filannoo argitee kama dur beekan san kama gaafa argiteetiin 97 fi san dura ka argitee 2002 ka argiteetiin 2000 ka argitee 2015 isuma jedhanii jechuudha. Koronaa waan argiteetiin filannoon jiru wayitu hin jiru. Maaliif yoo jennu taate filannoo yeroo kanatti haalli mijaa'aadha. Liyaa tasaa yoo yaadattee har'a mana marii bakka bu'oota uummataatitti namni haasa'u godheetiin hin jedhisiidha jechuudha. Ministeera fayyaa Itoophiyaati jechuudha. Maal jettee filannoon yoo haalli argiteetiin barbaachisu ka guutamu taate filannoon geggeeffamuu ni danda'a. Gaafa san geggeeffamuu hin danda'u gaafa san hin jirtu isi. Maawa sanii asii cuumamne gaafa san jirti ka gaafa san geggeeffamuun isaan dhoowwe har'a garamiin haalli mijaa'aa waan uumame. Haalli mijaa'aan uumame kun kami maalini jennee yoo fudhannu taate tokkoffaa hayyoota argiteetiin paartiilee siyaasaa adda addaa qeerroo dabalate hundi isaanii hidhaa jiranii akka isaaniitti haalli mijataan tokko kan haalli mijataan tokko qeerroon argitee hidhaa jira hayyoonni siyaasaa hidhaa jira hooggantoonni siyaasaa guutuun isaanii hidhaa jira kun argiteetiin haala mijataa isaan jedhan san keessaa isa tokko jechuudha. Kanarraa ka'anii filannoon geggeeffamuu ni danda'a. Akkamitti danda'a? Ka gaafa san koronaan daangesseetiin hin jedhe har'a akkamitti danda'a? Gaafa sanii yoo xiqqaatte nama lama nama sadii guyyatti qabeetiin hin oolu. Hin qabne iyyuu dhufaa jira jedhaniitiin waan argiteetiin itti fayyadamanii hayyoota siyaasaa ittiin hidhuuf, hayyoota siyaasaa ittiin ajjeesuuf ka argitee godhan malee gaafa sanitti argitee gaafa sanillee godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf Kooriyaan kibbaa yeroo sanii as argiteetiin hin godhatte. Filannoo jechuun sanii as geggeessitee jechuudha. Ammallee argitee biyya tam akka taateetiin jedhe yoo xiqqaate biyyi sadii biyya afur eega koronaa kun seenetiin jedhe filannoo geggeessan. Ka biraa dhiisi. Tigraay Itoophiyaadha. Naannolee argiteetiin Itoophiyaa keessa ishee takka filannoo geggeeffatte. Maali? Amma har'a waan isaan amma kana godhan paartiilee siyaasaa argitee hidhaa jiranii kana hin goona. Garuu kuni waan ta'u natti fakkaatu. Maaliif hin taane? Yoo filannoma akka dur gaafa argitee wayyaanee goona ka jedhan taate malee filannoma gaafa wayyaaneen godhaatiin hin turte san deebisna ka jedhan taate malee kun filannoo miti. Akkamitti hayyuuleen siyaasaa hidhamanii kun biyyarraa ari'amanii kun argitee manatti ugguramanii osoo kanaan jiru filannoo geggeessine jechuun kuni waan fudhatamallee hin qabne. Kanaaf uummanni keenya hin argaa dhimma argitee shira argiteetiin keessatti deemaa hin jiru ni argaa. Kanarraa ka'anii uummanni keenya waan kana yoo hayyoonni siyaasaa kabahan taate yoo qeerroleen keenya hidhaadhaa hiikaman taate taa'anii mari'atanii yoomiitti godhama jedhanii yoo kolii galan taate sokee kanarraa waan hafeetiin hin jedhee filannoon bifa kanaan hin geggeeffama jechuun filannoo shiraati malee kun filannoo dhugaatii miti jedha. Asmarratti beemas osoo har'a isin labsa waa'ee filannoo kanaan baasin duratti filannoon hin geggeeffamu gaafa yeroo jechaa turan sanitti mana barnootaa ijoollee galmeessaa turan. Fakkeenyaaf filannoo tana namni kun filannoo fudhatu maaskii qeeqattee addasiittee deettee horiyoo ta'e keessa waan keessummeessee ittiin gara deemte. Mana barnootaa ijoollee mana barnootaa keessa barattu namni horsiiras waliin taa'uu danda'a bakka takka mana tokko keessa nama hedduun ta'a hafuurri isii dhukkubna kan jiraataati. Waan sanoo maalirra dhaabbataniiti osoo kun dhufin dura waan mana barnootaa sana akkamirra dura mana barnootaati banan. Waa'ee mana barnootaa sanarra maal laataati maal yaaduuf Oromoof yaadaniiti moo biyya sanii biyyaaleeti moo maal irratti waan kana ka mana barnootaa sababa bananiif qaban. Irra guddaan mana barnootaa nama barsiisuu fi miti isaan kan yaadaniitiin hin jedhan. Har'a manni barnoota isaan banuu barbaadanii yuunivarsiitii banuu fedhan, kolleejjii banuu fedhan, manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa banuu fedhan. Kuni akka amma jiran kanatti barattoota koontirool godhuu hin dandeenye. Barattoota kanneen argitee to'achuu hin dandeenye. Gaafa argitee gara mana barumsaatiitti ka deebi'an taate dhimmi isaanii koronaan qabamuu dhiisuu miti. Osoo koronaaf ka barbaadamu taate takka walga'iin bilchiginnaa addaan dhaabatee beekama. Guyyaa tokko walga'iin bilchiginnaa dhaabbateetiin hin beeku. Ka guyyaa tokko walga'iin bilchiginnaa addaan hin citin akkamitti
jara kanaa yoo argite ati yoo dhugaa dubbachuu taate bisikina korona ammaan kunuyyuu an akka Itoophiyaan jirretti haa fudhadha. Ufii argiteetti yoo barbaada maal godhan beektaa 500 fooyi qabe jedhan. Yoo barbaade 1000 fooyi guyyatti qabe jedhan. Yoo barbaade yoo siyaasan cimeetti niin jedhe korona ta'u guddatu. Yoo siyaasan xiqqishuu isii laafeetti niin jedhe yoo argitee qabsoon adda addaa argiteetti niin gurri adda addaa yoo argiteetti niin ka argitee ka xiqqishuu ka laafu taate koronaan gadi bu'a. Yoo argiteetti niin qabsoon argitee ka jabaatu taate koronaan ol ka'a. Maaliif itti si sodaachisuuf itti labsatan kaa labsii dhagaa labsii labsanii mimaa koronaa argitee walitti hin kalaayinaa siin jedhan koronaa argiteetti niin makiinaa waliin konkolaataa waliin hin yaabbatiin jedhan bakka argiteetti niin walitti ka argitee koronaan argitee warra bilisiginnaa walgahii taa'imsa hin dhoowwan kan akkamiin dhoowwatte ka barattootaatitti yoo kasii deebi'u taate barattoota isaan barnoota barsiisuuf barbaadaniiti miti. Akkam goonee kontirool goona barattoota kanneen akkamitti to'anna. Akkam fakkeenyaaf haphatti humni guddaan biyyattii qabdu keessaa bara harki 60 ol dargaggoodha. Dargaggoon kun dargaggoo barnoota irra jiru. Dargaggoo barnoota jiru kanatu bahaa fi gala duwwaatiin hin jiru. Gaafa dargaggoo kana gara mana barumsaatti deeffatan maal godhan waraana harka isaanii jira waraanaan argiteetiin to'annaa isaanii goote akkasitti gaggeeffachuuf osoo dhimma ka barbaadan taate osoo ummataaf ka barbaadan taate tokkoffaa mana barnootaa galmeen hin eegalamu. Ati mana barnootaa keenya ka Itoophiyaatti man daree takkatti keessa namni 70 taa'usanii miti manuma barnoota mijaa'aa Ameerikaa keessa manuma barnoota Ameerikaa keessatti Ameerikaadha. Akka argiteetiin addunyaatti warri istirateejii seera baruu barsiisuutiin argiteetiin waan hunda guuttateetiin barsiisaatiin jiru isaanii hagam baatittiin eegalte maaliif sodaataniiti daree namni tokko namni lamaa argitee kutaa tokko yoo seeneetiin jedhe rakkoon dhufteetiin jedhu biyya ragaa yaada jedhu qabataniitiin jedhan Awurooppaa fudhadhu biyya feete fudhadhu yoomaa argitee mana barumsaatu hin eegalla ka jedhan taate hin eegalla yoo ka jedhan taate akkamitti eegalla jedhan daree tokko keessa akkuma amma kun konkolaataa fudhachuu dandeetta haalli konkolaataa ittiin deemtu fudhachuu dandeetta meetroo akkaataa ittiin deemtu fudhachuu dandeetta meetroo duraan argiteetiin hin guutameetiin hin deemu har'a walakkaadhaan hir'ateetiin hin deemaatiin hin jiru kuni ka amma godhaatiin hin jiru barattootaaf osoo hin taane akkam goonee barattoota kana kontirool goonu akkamitti barattoota kana to'an ka jedhu argiteetiin istirateejii argiteetiin naftanyaan gadi fiddeetiin hin jette jechuudha barataaf yaadaniitiin barataa barsiisu osoo barataa ka barsiisuu barbaadan taate asirratti kan sii dabalu barataan tokko osoo hin qoramin kutaa itti aanutti darbuun hin danda'amu. Seera baruu barsiisuu keessa jiru. Waan jedhame keessa barattoonni qorumsa fudhatanii barattoota kutaa 8ffaatii fi barattoota kutaa 12ffaatii jedhama. Kutaa tokko yoo baratte kutaa 2tti akkanatti tarta. Hin qoramtu maal hin jettu. Kutaa 2irraa 3tti akkasumatti tarta. Attaa 11irraa 12tti akkasitti tarta. Kuni barattootaaf yaadu miti barattoota ajjeesuudha. Barataa keessattuu barataa keenya barattoota Oromoo keenya ajjeesuuf yaada kanaa bitee fidaniitiin hin jedhanii jechuudha. Kanaaf barattootaaf yoo ka yaadamu taate tokkoffaa galmeen barattootaatu iyyuu hin hayyamu. Yeroo kana keessatti yeroo argitee akkanatti argitee dhibee faca'aa jiru kana keessatti baruu waan isaan himaatiin hin jiranii yeroo takkatti namni 1000 foyitu qabame yeroo takkatti namni 900 foyitu qabame osoo jedhaatiin hin jiranii barattoota kana yoo qabsiisuuf ta'e malee galmeessu yoo yaadatteetiin hin jette BBC afaan Oromoo guyyaa 2 guyyaa 3 booda maatii haasofsiisee jira. Nu maatii keenya haala kana keessatti mana barumsaa hin erginu. Yoo ammoo kan ergine taate mootummaan tarkaanfii fudhataa yaada yoo guutuu duuba jira. Kanaaf sodaannee homogoon wallaallee finni jedhanii kuni kanaan si himaa jechuu barbaade. Galatoomii yaada bareedaa bal'istee haftee hordoftoota fi daawwattoota ofirraa global qophii teenya akkuma turfatti jiran moofaan gurraacha. Ammas gara dhimma waa'ee jijjiiramuu maallaqaa fi saamsa. Maallaqa jijjiirama kanarratti labsa muummichi ministeera afaan isaatiin miidiyaa irra taa'ee dubbatee jira. Abiyyi waan kana godhuudhaaf biyyattiinis harkaa ba'aa jirti adeemsi siyaasaatis harkatti walitti isuma afaan deebi'aa jira jechuudha. Akka inni yaadde san hin taanee fi kanarratti miidiyaa irra ba'ee nama doolaar maallaqa takka tuqaa miliyoona takka tuqaa 5 ol nama qabu saamaa jedhani irraa fudhadhaa jedhani irraa fudhatanii nuuf fidinaadha
وتقدرين هاجرة تجيني وانتوني أكم سفكات ما سمعت وهذا أنا كأول شوف ديمو مالك أنا سمعت ديمو أما سما وفكاته ما نمني أما قلنا عرف كي لأنه تكتك خسرتي وعلى الوقت خلي بدين كده سوشيال ميديا رتي كمالا نمني إيش قاعدين ديمو كمالا كهو إيش قاعد تيسا دي ورقات كي مالك أنا كم تقولي سنتي جيراني خلنا رتي هذا مالك جيرانو مالك جيرانو مالك أتين تراتي مالك كوني إثيوبيان مالك أتفيدهم يوم جلكاتي وانجي براكانا إثيوبيا مالك أتفيدهم كجلكاتي نانو برا سجل دواء جهار راجل كبدي تنيجته يرون ميتش قوماتي كسر راجل كبدي جودا رول لكراس كاني جودا مالك أتفيدهم جودا أشي جلكاباني يوتي كاته يروساتي أفرطو جيراني تنيجراني جودا كوني كمارجته موتيلين إتيادني تنوفي جيراني جودا إني مالك جيرا إساك مالف جيرامي يو كجنة كفرنوتاته مالك نانو بر سجل تامين سدي أكو مارجته تني الدواوين يكابته تني جتني مالك جيرا مالف يروس مالك جيراني يو كجنوتاته قاب سني درجي مطمع درجي جودا أباو ثاني شعبية ثاني ويانة ثاني أمة إثيوبيا والإنجلترا جنجتو جيسن جتو قاب جيسني تنينجر أني تكوتراني أكما شارتر سيرني جتو جيمس سيرني أباو بيكسا أباو بيجاباسني جتو إرجع أباو بيجاباسني تنينجر أني شعبية في ويانة ولد تفجتو شعبية في ويانة ولد تهفته وانجرتو أدان كيرتا أدان قدما سياسات الدرجة أدان قدما وان سلا ملك تاي وان سلا كابين نبيتي تاي أدان قدما يرو أدان قدما كانتي شابيان ملك قدا كمجنون في أتيتي نيني أسمرت قلتي قاف قلتو كنا ملك نقلسون أكسرنا سيرا كاباني أكارجتي نيني ملك سون أرجتي نيني أدان قدما ملسي ولماري كتاب قاف سنتانه ملس ما بود أشي أسدبي ملك جيجيري ملك إثيوبيا جو مالك بتزن كسر جيجيري جو ملك سيو جيجيري تنينجرو نمني وتسان أرجع تنينجر لغا كم كام ما نرجع تنين كأفاني نبتي كورجتي أو كوادو بيسي ما ديري ران أرجعتي ملك قاف جيجيري سنتي ملك كونتينران أكما في أمريكا أكما أبغى جلالة تجيسني جنا ملك سون أرجع تنين جديد أبديتو جلا بنان أسي جيجيرا بنان جيجو مالف سنقول ور أرجع إرتراكان مين كفار سنقول أشي وراني إثيوبيا في إرترا تجلكه ولا بين إثيوبيا في إرترا تجلكه مالي نم تقولي والي تنجيا يوك أبدو تاته بالكم غير لولات تديم أشرا كأتنين نم نرجع تنين كوما دبلا كاموران سنغرت تميجو أشي كان كابسو أمّن أورومو قدين كابسو أمّن أورومو قدين كيرون تنين تكيغاني توريغماني جيرامي كندوفه أبي أحمد أرجع تنين مسارا موتوما كلچا مسارا موتوما يرو غلي تنين جرو جيرام ملكا يرو سنتوري يرو ملايني أرجع كونكولاتا في أمي akka argiteetiin goommanaa fi argiteetiin shunkurtiititti yeroo fe'amee argiteetiin magaalaatti fe'amusan yeroo san ture bar wallaaleen isaa laalme yeroo san ture yeroo san argitee geggeessuu dhabaaf yeroo san argitee jijjiiruu dhabanii har'a erga Tigraay argiteetiin filannoo geggeeffattee mootummaa ofii filattee ofiin of bulchuuf argitee murteessitee iwan umarra get argiteetiin sadarkaa umarra get argitee mallaqa jijjiiruuf as ba'uun kun waan biraati. Inni maaliif kana godhan yoo jennu taate akka yaada isaaniititti Tigraay miinaadha. Tigraay miina Tigraay. Ani dhugama rabbiititti uummanni Tigraay kun ani isaan deeggaru osoo hin taane yoo wayyaane uummata Tigraay osoo hin taane wayyaane TPLF ka jennu san jechuudha.
yoo dhugama argitee akka jedhamu kana mallaqa kana dura waggaa 28 saamaa turtee mallaqa akkamiin yaadame kana argitee ol naqattee dooniyaan argitee tiniin ka magaazina akka qabaatu taate dhugama gowwaadhaa jedhaan. Kuni wanni guddaan kana godhameef kana yaadameef uummata Tigraay miidhuudhaaf. Uummata Tigraay miinatti uummata biyyattii guutuutu miidhama jechuudha. Maali wanti guddaan wanni san argitee tiniin mallayni haa jijjiiramu jedhamee tiniin haa jijjiiramu jedhee tiniin barbaadeefi ummata Tigraaytu mallaqa qaba. Ummata Tigraay argitee tiniin miidhaadha. Isaatu argitee waggaa 27 biyya kan saamaatiin ture. Kanaaf argitee tiniin mallayni harkatti jijjiiramee tiniin jedhee ummata kanatu miidhama ummata kana harka kennachiif ka jedhudha. Kuni akka harka hin kennamne ilaalaatumaan jira. Fakkeenya kana dura yoo yaadattee tiniin jiraatte filannoon Tigraay tasayyuu hin geggeeffamu. Yoo filannoon Tigraay gaggeeffamu taate keessattuu aktivistoonni bilisiginnaa qofa fudhatu taate maal jedhaa turan yoo gaggeeffamu taate mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhata. Matammaan abiyyiitu maal jedhaa ture tarkaanfii fudhanna. Tarkaanfii barbaachisaa fudhannee dhaabsisuu qabna. Dhaabsisuus hin dandeenye kun amma kanaan illee dhaabsisuu mallaqaan illee dhaabsisuu hin dandeenye gara saaminsa mallaqaatitti yoo akkasiin darbu taate saaminsa mallaqaa kana booda nama birrii Itoophiyaa miliyoona 1.5 sanii ol qabu yoo ka argitu taate yoo argitan taate saamaan. Eessarraa seerri kun dhufee maaliif waan kana godhamee yoo ka jettu taate of duuba deebinaa naannoo bara 1960moota keessa mootummaa Keenyaataa Jomo Keenyaataa pirezidaantii Keeniyaa ture jechuudha. Mootummaa Keenyaa yeroo ture kanatti maal godhaa? Keeniyaan kolonii Ingiliz jala turte jechuudha. Ingiliztu koloniifatee jechuudha. Ingiliziin jala gaafa bilisa baayanii tiriin jedhanii namni qabeenya guddaa qabu biyya san keessatti uummataati. Maaliif jennaan namni diinagdee geggeessuu isaanii, namni siyaasa geggeessuu isaanii, namni waan hunda geggeessuu isaanii jechuudha. Biizinasa namni geggeessuu isaanii jechuudha. Gaafa kolonii jalaa bilisa baatee tiriin jettu mallayni guddaan isaatu argaa qaba. Gurraachi hiyyeessaa jechuudha. Kanarraa ka'amee tiniin Jomo Keenyaataan maal godhe namni shilingii miliyoona 2 ol harkatti argamee raayyaa ittisa biyyaatiif haa ta'u raayyaan ittisa biyyaa bifa barbaade fudhachuu qaba bifa barbaadeen argitee fudhachuu qaba. Sanirraa ka'anii maal godhe raayyaa ittisa biyyaa sanirraa kaasee maal godhe haga aduu har'aatitti waan san jijjiiruun hin danda'amu. Raayyaa ittisa biyyaa shilingii takka kiisitti yoo kasa ergu taate sindiisu sirratti hindiisu lammii Keeniyaa taate alaa dhuftee adii taate gurraacha taate xiqqaa ta'e guddaa ta'e maaliin karaa kana mooyyal irraa kaaseetiin haga Naayiroobiitti yoo kadeemu taate lafti jirtu kun hundi si sakatta'aa deema. Si sakatta'anii maal si godhanii waan biraa si gaafata mallaqa si gaafata mallaqa si godha mallaqa argiteetiin kiisii kan kee argiteetiin silaalanii jechuudha. Yoo argite achi keessatti birrii tokko shilingii takkatti kiisii keessa sindiisan jechuudha. Maqaa maaliitiin maqaa argiteetiin sakatta'insaatiin jechuudha. Maali saaminsa sanii abiyyi achii kooppi godhee jechuudha. Bara 1960moota keessa waan sanii jijjiiruudhaaf Uhuru Keenyaataa jijjiiruudhaaf argitee iyyaale Reelaa Odingaa argiteetiin waggaa 7-8 dura Oguu bulchaatiin dura iyyaale hin taa'amne. Maaliif waan kana raayyaa ittisa biyyaa Keeniyaa keessatti yoo fudhatu taate mindaa xiqqaadhaan mindaa'ee jiraata jechuudha. Maal irratti hundaa'ee jiraata? Saamisa kana irratti hundaa'ee jiraata jechuudha. Saamisa kana irratti Keeniyaa keessatti mallaqa waraanni sirraa fudhachuun beekamaadha. Seera sanirraa kaanii waa sadii eeggadhu iyyuu namaan jedhan. Taaksii eeggadhu siin jedhanii girgiddaa manaa kana gidaara jedhanii gidaara kana eeggadhu poolisa waraana eeggadhu siin jedhan. Maaliif saamisi isaanii kun maallaqa qabattee alarraa hundi sirraa fudhatan. Fakkeenyaaf Abiyyi kun amma kan jedhani beeknaa inni kun gaafa Haayile Sillaasee durirraa baasee jechuun waan qabu mana keessa kuusatu jira. Namoota maallaqas baasuuf fedhe jira namoota guddaa ni beekna namni naannoo adda addaa akkasii jiru hasanaa jee mana keessaa qaba. Kabaan kiis hin geeffanne kabana keessa haatu jira kabaan kiis isaa hin beeku.
amma tana mana keessa deemanii mana namaa cabsanii seenanii maallaqa ilaalanii keessa gurratu jira hanga qabdu sin gaafatan jarrisan yoo fakkeenya achirraa kabaratu taate jarrisan waan akkanaa godhamu maallaqa alarra sirriitti akkasirraa fuudhamu mana keessa namaatti seenanii cabsanii fuudhan amma biyya keenya keessa kalee Dirada keessatti maallaqa guddaa seenanii fuudhan mana namaatti mana abbaa qabeenyaa ciroo keessatti hoteelota gurguddaa keessa seenanii hoteela keessa maallaqa waliin qabamu kana hanga isaan barbaadan san yoo maallaqni naannoo kun wayitti bitu kun kana dabre hasaanitti maqaa waraanaa jechuudha. Kanaaf waan sirriitti. Amma kana baalansi goonee yoo kalaallu taate lafaaf samaayidha. Amma Keeniyaa walqixxummaa amantiitu jira. Walqixxummaa argitee saalaatu jira. Walqixxummaa argiteetiin dhala namaatu jira jechuudha. Keeniyaatti karatti alatti malee keessatti namni sittu kun jiru namni manatti sittu dhufee sittu kun jiru. Biyyi teennaa hundeeffamarraa kaatee haga aduu har'aatitti warra amantii ortodoksii kanatu geggeessaatiin hin turre haga aduu har'aatitti warri har'a bilisiginnaa ofiin jedhu hundee warra argiteetiin achirraa dhufanii jechuudha warri kana geggeessaatiin hin turan. Biyya teennatti yoo kadeebitu taate maal agartaa? Biyya teennatti baankii muslimaa hin jiru. Baankii muslimaa hin jiru. Namni kennaa namni muslimaa mallaqa ofii baankii kiristaanaa kaa'atu dhalaarraa argiteetiin bilisa bakka argiteetiin dhalaarraa bilisa ta'e kaa'achuu fedha malee kan argitee dhalaa waliinii kana fudhachuu hin barbaadu. Kanaaf keessa kaawwataa jechuudha. Biyya keenyaa yoo fudhattee biyya keenyaa yoo fudhattu taate mallaqa baankii kaa'attaa baankii muslimaa adda jira baankiin argiteetiin warra dhalaallee adda jira jechuudha. Suni baankii kaa'attaa namni baankiitti maa deemtaa siin jedhu hin jiru maa baafatta siin jedhu hin jiru. Kana wanta nama akka fakkeenyaatti sii kaasee maaliif? Ka Keeniyaatiif ka Itoophiyaa kana maaliif akka fakkeenyaa sii kaase? Keeniyaan mallaqa fudhatte kana mallaqa kana fuutee bahuuni maqaa gaafsan adiitiif waan san labsan keessaa deemuu dadhaban. Adiif labsanii jechuudha. Yoo har'a waan kana ka godhan taate waraana kana baajeta baasuuf barbaachisa. Sun isanitti achitti dhuma. Ka kenna hoo har'a maqaa argitee sakattaati. Kajedhamillee nama argitee miliyoona tokko ol qabu miliyoona tokko tuqaa shanii ol nama qabu birrii Itoophiyaa sanii ol nama deemuu jedhe malee manatti dhaqaa fuudhaan jenne kan. Sun jiraaree yoo argitee maal jechuudha saaman walumaa galatti kan biyyi laabseetiin hin jedhu kun saaman kuma takkallee harkatti argan dhibba takkallee harkatti argan fudhataa jiran sadhiisi guyyaa kaleessa televizyiina saamaa oolan OMN ittiin laaltanii OMN televizyiina laalaa jirtan jedhanii wayita argiteetiin televizyiina mana saamaniitiin konkolaataa irratti guuraatiin jira waliin argaatiin hin turre jechuudha. Kuni maali maqaa seeraatiin saaminsa labse jechuudha. Maqaa seeraatiin maqaa seera kabajuutiin saaminsa labse jechuudha. Kanaaf uummanni keenya haga dandeetiin hin jedheeni mallaqa isaa jechuudha. Tokko akka argitee wayiin hin binnellee karaa wayiin bituu hin danda'amuun karaa argiteetiin mana murtii yookaan abbaa alangaatiin ta'uu qabaa waan jedhutti argiteetiin labsaatiin hin jiran jechuudha. Maaliif akka ati mallaqa kan keessa socho'an kana eenyu irratti labsanii dhugaa dubbachuu uummata muslimaa irratti labsan. Uummanni muslimaa osoo waan kana argu baankii dhalaa argitee hin kaa'atu. Durirraayyuu kaasee uummanni kuni mana kaataa turuu fi manatti tolfatee jechuudha. Kaasna mana tolfatee mana kaataa turuu ture. Sanirraa ka'anii maal godhan? Eenyu irratti waan kana labsan? Eenyu waan kana godha? Amaara godha. Amaara keessaa eenyu godha? Amaara waan argiteetiin ortodoksii waan argiteetiin amantii Israa'el irraa fudhatan kana jechuudha. Kanaaf kana godhanii kanaaf uummanni keenya of eeggannoo godhuu qabaa jira. Galatoomii. Ergaan daawwattoota hordoftoota warra Global Network oduun gaaffii deebisaa kan jalqabatu mul'atu jira. Asbaabni ammas waa'ee irreechaa wal qabatee irreecha kanarratti abbootii gadaatiin illee hedduu waan kana fakkeenyaaf dura waan abbaa gadaa gobanaa oolaa jechuudha. Waan kanarratti hedduu dadhabaa jiran qoreeleen isaaniitis irreechi finfinneetti akka ta'u kan taanadha godhaa jiranii boodarra deebisanii amma qeeros firraa hidhanii fitanii namoota gartee silaayisaa cunqurs firraa fitanii kanarratti namni hanga barbaachise. Irreecha irratti argamuu qabaa yaadanii labsaa jiranii. Kanarratti Oromoo waan kana akkuma isaan jaakkana gaggeessiti immoo irreecha kana akkam gaggeeffatti? Dura irreechi maalii haa jennu? Irreechummaanuu maa inni haa jennu? Irreechi uummata Oromootiif maa inni haa jennu? Irreechi uummata Oromootiif irreedha. Bakka uummanni Oromoo bakka argitee
firaa fi aanteen itti wal argu jechuudha. Bakka argitee uummanni yeroo dheeraa addaan turee itti deebi'eetiin wal argu jechuudha. Inni biraa irreechi yeroo galateeffannaatii jechuudha. Feestivaal jedhanii yeroo galateeffannaatii jechuudha. Galateeffannaa jechuun maal Rabbii dukkana gannaa keessa nu baaftee bacaqii birraatitti nu bariisiftee jedhanii galata galchanii jechuudha. Dukkana argitee gannaa keessaa gara bacaqii birraatitti nu baaftee galatuum yaa Rabbii ogaa dhufullee itti nu deebisii bakka lafa itti jedhanii jechuudha. Dhaqaniitiin itti galateeffatanii jechuudha. Kuni uummata Oromootiif hiika guddaa qaba. Waan kalee deengatti jalqabee miti waan gaafa uummanni Oromoo jalqabeerraa waliin agarraatitti jiru jechuudha. Kana yoo kana ka jennu taate gara irreecha baranaatitti dabarraa jechuudha. Irreechi baranaa irreecha bilisiginnaati moo irreecha uummata Oromooti? Yoo irreecha uummata Oromoo akka ta'u taate irreechi uummanni Oromoo akkamitti gaggeeffachuu qabu? Yoo ka bilisiginnaa ta'e hoo akkamitti argiteetiin uummanni Oromoo dura dhaabachuu qabu? Ani kuni abbootiin gadaa deengata gumiin abbootii gadaa guyyaa kaleessaa murtii dabarsanii jiran jechuudha. Murtiin isaan dabarsan maa inni ebaluu haa hafu ebaluu haa dhufu hin jedhu. Wanni isaan jedhanii akkaataa koronaa dhibeen kuni COVID-19 kun akkaataa inni namatti darbuu hin dandeenye karaa of eeggannootiin irreecha baranaa geggeessinaa jedhaniitiin murtii dabarsan jechuudha abbootiin gadaa. Warri bilisiginnaa ammoo maal jedha? Namoota murtaa'e malee namoota nu argitee xalayaa kennineef malee kanarratti geggeeffamuu hin danda'u. Baranaa geggeeffamuu hin danda'u. Sababni geggeeffamuu hin dandeenye maal? Walgahii isaanii caalaa ulfaata. Walgahii isaanii caalaa hin ulfaatu. Mana barumsaatu bananii mana ijoollee keessatti fixuu jedhanii miti. Aga caalaa ulfaata. Kutaa itti cufanii barsiisuu jedhanii miti. Aga maaliif kana didanii duubaa kana? Warra argiteetiin hogganu bilisiginnatti dachaan warri Amaaraa waan tokko waa'ee dhimma Oromoo calanqee Oromoo tokkollee arguullee dhabuullee barbaadan murtii jalli duubaa dabarsanii jechuudha. Maal jedhanii duubaa dabarsan yoo waan kana argiteetiin ka uummanni Oromoo akka bara deenggaddaa sanitti ka dhangala'u taate buqqaatii teennaaf sababa taati. Buqqaatii teennaatu nutti as gaddafa. Kanaaf maal godhamu qaba abbootii gadaa fi nama nu xalayaa kennineef. Eenyu xalayaa kennuu jedhan? Kaadireemaa fi kaabinee isaanii tama walumaan oolanii waliin nyaatanii waliin farsuu dhugan. Kanumaa xalayaa kennuufii fedhanii jechuudha. Kana uummanni Oromoo dura dhaabbate durillee bilisiginnaan hin kennineef. Yookaan argiteetiin uummanni keenya gaafa mililiksanuu kabajataa ture. Haayila Sillaasee kabajataa ture. Dargii akkasitti argiteetiin nama argitee akka baala mukaatti harcaasonni keessayyuu kabajataa ture. Wayyaanee uummata keenya xuruurtu san keessattuu kabajataa ture. Har ammoo sababni argitee uummanni keenya osoo hin baratin dukkana san keessattuu kabajataa ture. Har'a yeroo baratee kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti wal dhaga'u kana wanni inni hayyama bilisiginnaa gaafatuuf hin jiru. Bilisiginnaan bakka san dhaquuf uummata Oromoo hayyama gaafachuu qabdi. Akkasitti kana uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaadhii hambahee ayyaana isaa akka duraan gaggeeffatutti haala koronaan argiteetiin walitti hin daddarbineen fageenya ofii eeggatee gaggeeffachuu qaba. Hora sadeetitti illee hora Finfinneetitti illee jechuudha. Kana gaggeeffachuu qaba kana xumura jechuudha. Ergaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota warra Global Network sagantaa gaaffii deebii keenyaa kutaa takkaffaa asirratti dhaabbiraa kutaa lammaffaatti waliin deebinaa sagantoota hafaa wajjin warra Global wajjin turtii gaarii isin jenna. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattanii kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Waatu jira waatu waatu jira waatu dubbiin garaa lixaa maaliif fambaatu. Waatu jira waatu waatu jira waatu digni lammii lixaa maaliif naafatu.
asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu eenyu hubatee kana keessa qalbeeffatu dhaggeeffatu asasa sagale jira qilleensa wal buqqaatu yaatu birre rifatee kana dhayyeessa mararfatu Watu jira watu digni la milita mani finafatu watu jira watu duti la mikiba mani finafatu watu jira watu digni la mikiya mani finafatu watu jira watu mani finafatu watu jira watu mani finafatu warri mana tokko ijaaru sitaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoo kana beektanu bineensi nutti seene sababa keessan warruma golfaa kan goone Sasa tinacha sakamina nakamitti gadi ciisa lamminko turakkateni bochaati esa lamminko turakkateni bochaati esa digarra dhaabatte iwaati jira waatu miilli tarkaanfattu iwaati jira waatu nabarraa dhalatte iwaati jira waatu maadhabdee rifaatu iwaati jira waatu warri walammeesse iwaati jira waatu ngaga ekacheko iwaati jira waatu dhaba malee dhabo iwaati jira waatu dammaqi lammiko 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 iwaati jira waatu iwaati jira waatu iwaati jira